Yeah. Yes. Yeah. Hey. Oh. Hey. Hundumtu natti mala garanaaf garanaami. Abo intala udduu bishaanii takka naa fidaa koottaa intala udduu bishaanii. Intala udduu bishaanii san fidaa koottaa ta udduu bishaanii ta akka shayxaanaa dhokattee na arrabsisaa yoo dhiira taate akkanaa kanatti kootu. Sindubbadda nana saafsaa ibsadda guba kaasaa. Yes. Woo! Gana asirra si kaa'ee keessa godhan taloo asirra si kaa'eena. Muttee ta'e akkanatti jaansilaa laganaan bilillee si bira fidee intala haadha raawu. Sheer godhii biraan gahii muttee haadha isii. Isa namni aare, isa nadhoon aarte, isa muxxeen jiite. Obbiya. Abeet. Eenyummaa isaaniif warri na baruu barbaadan dhalas taatanis dhiira kottaa hin qabaa washalaa fuudheetuma biyyaa baheenu achitti dhiifne Itoophiyaatti. Jakkamaani jakkamtuuni tamuxxeetti. Ani maal sii ta'u yoo muxxeensi oo'ite maalan sii godha re'an sitti hin qabbaneessu dhiirri biyya san hin jiru. Ishiin biraa siin taatu sin fedhu muxxee. Ana nyaatu. Sheer godhi abaan tala muxxee daalattii takka naa fida dafa sheer godha hundi keessan warra jala jirtan. Akkami jiraanne uy. Hunda waliin wajjiniinis nyaancha ilmoomaa keenyamne fuudhee guddifachaa bara dheeraaf gurre hammannee jiraachaa. Kuma lamaaf digdama. Galatooma suuraa tekkelee fi dinquu dabbalee muuziqaa bareedaa nu baastanii galatoomaa jennaanii sheer sabskiraayib godhaaf sirbi kun sirba haarawaa artistoonni teenna nu bobboonsuu jiranii sirbi kun baay'ee sirba namatti tolu sirba baay'ee jaalatamaadha. Hordoftoota jaalatamtoota peejii kana hundi keessan safuu wanni jedhu jiru safuu beertuu safuu wallaaltee warri washalaa namaa gaafattan kottam washalaa dhiiftee biyyaa baatee washalaa qabattee biyyaa baatee washalitti warri naan jettu kootu sitti ma washalaa akkana biyyatti hin dhiisin biyyatti maaliif dhiisaa washalaa akkamitti washalaa biyya kaa'ee namni biyyaa ba'a washalaa rakkina washalaa qabdaati rakkoon takkan jiru bufuu anama wanni isiniin jechuu barbaadu maali sagalee kana isiniin dhageessisaa namni sagalee kana dhageeffattan kaleessa nama kuma tokkotu waytan talli shaarmuxaan na arrabsitu teettanii dhageeffataa turtan bifaan hin mul'attu as baatee akka namaa waan hin jettu kunoo an dhiira as bahee isiniin jedhaa jira waan barbaadu akkatti dhiirri akkatti teettee nama arrabsiti hiddilibsitti achi qabanii heexaa manaatitti achi qabanii
viidiyoo hundarra qabanii namatu haasaa shayxaanaatu haasaa kan beeyne nama waa jechuun jabaana jedhama namni akkasii sodaattuu gadhee jedhamti. Amma fakkeenyaa fi takkatti asandaaboo yoo fudhanne isiin amma goota dhugaati bakka goota isiin amma gadi baatee likkii itti galchiti nama isii waa jedhe likki itti himti. Garuu tuni shaarmuxaan hudduu bishaanii ta hudduu isii keessatti udaan shame ta udaan hin dhiqanne tuni anaa waa jechuun I am so sad. Itti gadda dhugaa rabbitti intalli hudduu bishaanii kan waggatti jaarsi hudduu isii ol hin qabne tana ta hudduu isii keessatti dhukkubni shame dhukkuba hudduu keessaa anaa baasuudhaaf yoo jaalalli sirraa na qabe jaalala nan gaafattu. Si jaaladhee jira aboona qabbaneessi guyyama takka naan hin jettuma rakkoo maal qaba si keessa ol kaaya washalaa fidee dhufe dhugaa si himaan washalaa biyya keettee dhuftee dhaartaami as jira na bira yoo barbaadde dhiirataa fi dubartii taa kiyya kottu hunda si qabachiisee duubaan si dha'uu danda'a jechuudha. Kanaafi rakkoon qabu jira wanni bartu washala sin qabna qabsoo sin qabna dhiirumma sin qabna waan ati barbaadde na bira jira kottu sin jedhan taloo duuda kottu anaa miti ati irratti caffartu ishii hudduu udaan kee dhiqadhu dura hudduu udaan kee dhiqadhu anti wal afoo saddeessi dhan eelee mee amma intalli shaaqaan kuni nama maal taatee naa waa jettamma intalli hudduu udaaniitu nama eessa namni biyyisi biraan siiqaan kunoo na bira ga'ee jira. Nabira gaya jira. Dabka ittiin biyyaa baate ofirraa meekina nama taatee maqaa namaa dhooftaati gurba. Ayyee. Maal abbaa kee fidda jawaarii dhamee mee waan ati fiddu argita. Hudduu si salla ganaa hudduu tee si salla. Shororkeessaan tokkoffaa kasi caala iyyuu hin jiru. Yaa shororkeessaadhaan. Tokkoffaa si iyyuudha shororkeessaan. Shororkeessa an shororkeessaa maal fidda. Xurii itti biyyaan baate ofirraa kan hin meekine. Narraa miici kaa kottu narraa miici. Kottu narraa miici toileetee si waliin seena. Toileetee si qabsiisee si dhuufisa kottu. Toileetee qabsiisee si dhuufisa si iyyuu kottu. Badeesi muxxee intala muxxee bishaanii. Badeesi bulee. Maan naaf himta. Maalitti beeyta waa'ee Hacaaluuti kolkolee hudduu bishaanii intala hudduu bishaanii. Badeesi ta muxxeen itti shamte. Erga korma taatee dhame sammaayidhaadhaan baasirree waa'ee Hacaaluun gumaa baafachuu dadhabne uummanni shawaa gumaa baafachuu dadhabdanii kan nangatti hidhaa jira ka haidhamu harka mootummaa jira warri isa ajjeese harka mootummaa jira. Harka mootummaa jira beektaa nuun baasi gumaa jennee siin kananne xurooftuu albaatii haadharaa uummanni ta'e mana hidhaatiin baasirree. Ati kajabooma qabdu. Ati kajabooma qabdu maa as hin baane maa as baatee akka dhiiraatitti akka bilillee akka takkatti asantaa bootitti maa nan arrabsine as baatee dhiirummaa ka qabdu. Daalatti. Oromoo nama gurgurattu Oromoo saba ishii gurgurattu hin beennu nuti. Hattuudha sobaa miti sobaare. Akka lamata siidhaa arrabsitii iyyuu turi ta hudduun bishaanii naa shillibdaa shuxaami. Tertora. Ganama dinatti tuulama yuumatu shwaayo guma Hacaaluun deessaa hin baafanne mana hidhaa jiru beektee harka seeraa jiru muttee wallaata akka teetii tana toileetee seensisee hunda si qabachiisan naa shillibda hunda si qabachiisa siin jedha hunda. Maali sirba baafadhati mee jawaarii sirbime. Baay'asi. Jawaarii gadi bayi jawaar hudduu keessatti naqadhuuti bixxaashaamiin siin naa shillibda. Likiskisi kara deemtuu haadha gadiraa kan bakka baate hin beekamne maqaa namaa hin dhan gurbaati. Badeesi gowwaa. Bakka sagal kubachaa kana ta muxxeelee geeshamtee hartu. Haandoo hin bahu jawaara. Hin bahu qooyi jawaar hin bahu dhagarraan tala. Hin bahu qooyi jawaar hin bahu jawaar hin bahu. Qimaalamii haadha raawu. Qimaalamiin sii. Biyyaa baate biyyaan baatu gadadamtuu haadha gadiraa maala paakeetii du'aa maqaa dhoofta gadadamtichi shiggaaramtichi. Mee amma turi maal nama arrabsiti jedhadha intalli akkanaa turi diqaalaa wayii maali kuni amma jedhadha amma mee maal jettanisi kanaadhaayyuu qooyaa ganaa kolfaan dhumtani washalaa biyya keettee dhuftee moo si bira jira naan jetti bara na bira dhufuudhaaf na gaafataa jirti ganaa dhageeffadhaa mee waan ajaa'iba. Irraan taa'u udaan maaliif abiyyi walii dhaabatta qara ka garaan si qubatu. Saree haadha keetii ganaasi maraacha ganaasi shidii baafattee laayivii dhufta shaarmuxaa shallee haadha keetii badeesi. Deebdoota qoshaashota haadha raasirraa birrii guurtanii kan ajjeesise isin mucaa ganaa moo afaan qabdiin dubbatti dhufa. Birrii guuree amma azanii fakkaatanii warra isaa azanii fakkaatanii
Profile isa mata ragotan kan tabama godan شيطان هذا كيتي إدي بويه فولي كيتو كيتش فولا ونما لما فكاتو سات ساتي سي شاربطة ajalu jera kana magal kala si birri gadi gurtani ti dabam si sabotani amma mo chufaido de sita تمام يا ino do sita sadu gati baktich ola esa bake sani jirtu dirro tani esa jirtu singirachisin لا ده كيف أجرى لين تلكنا إن تلبي فاني مولن نما تسمباتو نما تاو شيطان تاو واني مسينا من بيكون جروتان قال قال أنا ما واعي يا مالي ناسو أدا دلايفي دكتور أنا ما أربسي متى حركتي أنا تسيسلا كنا سيقول إن شاء الله سيجو كنا سيكيس كايا ودان بديسي masih maracha anu makana si maracha intalo nana yo ansi marachin homamiti si maracha sinjera gana si maracha ullas ofa azumata e bakwati argitu kan ila azumata e ibidda sitti kama sharmutitti udan malati daltin harresaftin nama gatani obati walitti kabana naka keti qoshashan argine si iyisizeni anu mas iyisisa jirar bilisomne jede kullum mali herbe kullon mata ket bilisumma fi garbumma yum bettati mala baketti bettat ati bilisumma balib bilisumma ibidda sitti kaba gana si maracha bada sharmutitti gana mata qullafi da mata qulla gana kalibi ay bate video dokatte dilipsi taasoftu kan ay bate aso gana matam simbenu birri gurtani aside ma jesa karachu kan jeda jurusini miti gematam sarota hadara rume chanama yattani simboye kanniga la me foto kiya nama dibba sagal tusi lala turen kala sharmuta tala lala nama dibba sagal isi la arabsiti huddu banani isi lala turan lala ila biu nama dibba sagal tu dawati dalatti kana yuti koya gana washala be sajira yette kafatu washala ke sajira washala maketu sajira nanjetti gana washala ma gafatta shi ma gafatta washala kiyati ma godu edda nyachu edda mo jarsan qabdu edda bulgu goje nama nya tumakana ma doyere fa kaysat nisu gira inni so kasmata albawlo wanda garadi hada gadra wanda garadi da ko tullalta wanda garadi sharmuta na manjata sharmuta sida bajbaji baca mal ka kasma asra bele ta fanke wanda garadi da ko tu birzigi na fute harre fute bambar bade harre singal chukasani sharmuta nati bada shalle ma tu sire be huddu te kesa si godasi mutte oson tayin ta akateti kana huddu si hojjachu la huddu kesa udan si kesa gajji su rasi udan inna shilibba bade asi sharmut asi yun dorgide na dorgani sitti aji huddu teetitti mutte sirra shamte sanit baca camal kala manarganne cala bultumede hajalunde dageeffadha ganaadhaan cufu waan isiin haasoftu hunda isaa dageeffadha ganaa washalaa na gaafatti washalaan keessa jira hudduu lama kot hudduu lama kottuun laaltaa hudduu lama akka mucaa Saudi Arabiyaa san gabbaasee meeshaa sittaa mul'isuu barbaadde moo washalaa keessa keettedha jettu washalaa fidii kottuu jetteera badi asii DJ bakka Jawaar rabbi isaa dabarsu dhabame ta akka teetii tan du'uu qabdi bakka Jawaar ganaa si maraachan taloo ganaa qullaa si oofa ganaa hudduu tee keessa si hojjadhee udaan si keessa jiisa muxxeeyyuu hojjachuun hin barbaachisu akkasii tan hudduu udaanii keessa si hojjadhannaa shillibdaa fasaanii wanda gara diinaan jettii tun udaan eessatti dhabee itaati maalitti dhabee ila laala waan isin jettu hudduu lama qabaa kootu lalaalta kootu sitti agarsiisa tortortu si maraacha wallahi ganaa si maraacha talaan nana ganaa gubattaa yes والله قنا كراسي قنا كراسي قول إن شاء الله قنا سي قبض إن دلشة يقول لك عشان قباني لا سيو ست دلشة قنا سيو قنا سي بتو دلشة إيه قنا ست دلشة سلة قنا هرّي هذا كيتي
Ganaa sittuu dhalcha sillee. Nuti dhaseete moo Jawaar? Dhalchuu hin danda'u naan jetti jedhana tuni daalattiin hin tanu. Eessatti namee itti dhalchuu hin dandeessu naan jetti. Abbaa keessaniiti. Akkana badasi. Roobtuuwwan haadha raawu. Ganaa washalaa nagaa watta qoy. Baakota haadha raa Jawaar jetti Jawaar nama waaqa seetanii. Nama hundee naa akka waaqan ta'e. Muuseedha moo Iisaa seetan moo Laala. naannoo nabiyyoota seetanii Jawaar nama kajjaa sagaliin dhalatitis qoshaadha maalidha? Hidhamuu dhiisiti naan du'eeyyuu hin jira. Badee asi. Imaaramoo haadha raa hidhaan sinitti haaraa ta'e maal abbaa keessanii gootati dha maa hidhamee Ganaa si maraacha ganaa ila. Ganaa si maraacha daalatti. Bata daalatti. Saniin keenyas akkasumatti du'e. Maal fiddan aduu dubbin. Waan finnuun argita qoy. Waan finnu rabbi si agarsiisa. Maal abbaa keessanii eenyutu eenyudha gadi maal abbaa keessa fiddarree moochuma. Waan finnu qoy. Qomaatota haadha raa. Saree Maal lagis. ishiinitu tortortuu dhiira meedha jiti baasati jawaarii mana hidhaati. Gaga hidhame shoror keessadhaan nutti. Ganaadha qoy ganaa dhiis maal dhiis jetta abdii washalaa na gaafataa harti ganaa washalaan kee jiraadhaan jetti qoy dhageeffadhaa callaasi. Nama akkana nama arrabsu yookaan nama arrabsinaa nuun jettan. Dubartiin arrabsinaa. Akkamittiin arrabsine nu namni akkamitti waan akkana nama gaafata. Ani maal goota isitu galcha dhiira ta'ee wandaa gara diina waan hin jettu dubartiin takka gadi baatee. Ani dubartiif kabajaa qaba dhugaa isinitti maan. Garuu tana hudduu udaanii keessa hojjedha osoo argeera. Muxxee isii osoo hin ta'in hudduu isii hudduu udaanii keessa. Shamtuu wasaaka tuni. Akkamitti dubartiin akkana nama arrabsiti. Maaltu sii ga yoo gubatte maraadhu inshaallah jabummaa ka qabdu viidiyoo natti as bahime. Namni viidiyoo isii qabdan adaraa naa erga. Fotoo isii namni qabdan. Fotoo intaloo tana. Akka nama jabaa seeraan akka amantaa isin haasa'u kana haasa'uu hin dandeessu. Iddilibsitti qabdee firaasha ofiititti qabdee heexaa manaatitti qabdee galgalaa gana mana arrabsiti. Intalloon tuni akka gaafan takka jedhee laayivii jammareen arrabsaa turte. Wallaahi laziim dhugaa isinitti maan. Mee jala deemaa laalaa viidiyoo isii. Takka jedhee gaafa ani waa'ee uummata Oromootii sagalee ta'uu jalqabe na arrabsaa turte. Ima dhiise dubartii sagalee deebiin deebisu. Intala tanaa deebiin deebisu. Isii waliin waan argeen dubbadhu jedhee lija wandaa gara diinaan jaa jirti bar. Dhalchuun dandeessuu naan jetti bar. Akkan dhalchuun dandeenye maaliif beeti intalli tun. Dhalchuun danda'uu fi hin danda'a kiyya maaliif beeti. Nama naarsu. Ani garuu aareetii miti ka waan kana isin dhageessise. Namni akkanaan waa namaan hin jedhu. Isiin amma nuun gubatte. Maa mucaan kun Oromoo ta'a. Dhaqee dhukkuba jaraa tuqee bar. Dhaqee madama isii tuqee bar. Madama isii keessa tuqee bar. Isin madaan tokko yoo isin madaa'ee badaa keessan irra sooqidda si buusan si dhukkuba. Jettaa bar. Isiin amma na jaalattee baraattee jaalalli narraa qabee. Jaarsa qabdiif jaarsa qabdu isiin beekuwan. Mucama kan akkamii argadha yaa rabbii galgalaa kana mana maraachee. Jaalalli isaa na waxxare. Nan argattu guyyaa qiyaamallee har'a dhiisi. Dhugaa sitti baadu. Intaloo akkasii ta'ee bishaanii kana hin barbaadu. Hin barbaadu. Sin barbaadu abadan. Ani akka ati jette san wanda garadii ta'ee maal ta'ee san koottu gaafa na bira dhufte sitti agarsiisa. Tasanii gaafa ati na bira geette si agarsiisa. Garuu ummata Oromootii sagalee hin ta'inii. Waa'ee Oromoon dubbatinii. Waa'ee ummata keenyaan dubbatii yoo jette hin manaabiin kana zuuriin ani akka jiru hin dubbadha waan ummata Oromoo. Waa'ee Jawaaris hin dubbadha. Waa'ee Tuulamas hin dubbadha. Waa'ee eenyuyyuu hin dubbadha. Shorshora akka ta'eetii tana. Tanamummaan qabne ati sheexaa namoo nama amma tokkofa kan hubanaa deebisibee. Nama yoo taate akka anhaasa'u kanatti gadi bayii kaameeraaf dura kaayi. Ijoolleen biltsiginnaa daggafan dubartoonni akka bilillee akka takkatti asandaaboo akka roozii hawwaa wallaggaa hundi isaanii asmaanii waan hun jechuu jiran. Ati maaliif iddilisitti achi qabdeen arrabsita? Mee fuuluma keetuu si ilaallaa intala shorshora. Ati nama akkamii akka taateeyyuu si arguu barbaadaa yoo dhugaa rabbiititti. Nama wayiiti moo bineensa ta'uu keetu wallaalle. Ati sheexaanaa yoo dhugaa si himaan namaa miti. Nama yoo taate namni as bahee haasaa waggaa meeqa haasaa jirta. Fidaanaa gurbaasa maan naa fidda maan narraa goota kun na bira ga'e sagaleen kee maal fidde maan narraa hir'iste. Ani yoo ati akkanaan arrabsite waan callisuu si fakkaata udaan. Si iyyisiisee kanaa qullaa si oofata akka teetii tana qullaa dhaabee si oofa. Ati ammoo waan akkanaa ittee nama arrabsin. Wanda gara diin jedhin ilmoo dhiiraa tokkoon osoo waanii kiyya hin beeyne. Ana waanii kiyya nan beeytu. Annam akkana si keessa kaa'ee si jechisiisuu danda'u. Dhiirummaa yoo barbaaddes sitti galchee si keessa qadaadee way narraa buqqisii akkati jettu takkaas iyyisiisuu danda'a jechuudha. Maal fiddame? Dhiirummaa kiyya yoo barbaadde kootu sitti argisiisa. Wallaahi laziib yoo barbaadde akka lahaddii salaata subuh isi dhugaa siima. Haga sabahatul khayriititti nama si keessa kaa'ee sitti rakkisee si gangalchuu danda'u. Dhiirummaa yoo narraa barbaadde. Eshi hundee kiyyas yoo qoratte viixaa kiyyas zarii kiyyas waan akkanatti si galchee hagaati narraa buqqisi jettutti si keessa hambisuu danda'a.
dhugaa sitti maan kanas yoo barbaadde qallaaliidha waa maraayyuutti beekna nuti qeerroodha sitti maa girrisaa jechuun badaadha qeerroo jechuun badaadha waan barbaadde yoo na bira barbaadde sitti qadaadee akka ati sabboonaadhaati dhugumatti jawaarii qabsoofte naan jettutti haka ganamaatittis iyyisiisuu nama danda'u jechuudha wanda garadii akka ati naan jettuu sanii miti si galee kana ammoo argachuu hin dandeessu warqiidhaan I am gold so kanaaf na argachuu hin dandeessu dhugaa sitti maan daalattiin akkasii taddaffaarii hin ta'in ati onneen qabdu bar sodaattuun akkasii kaameeraa sodaattu na arrabsuun tokkoffaa shame on you wandi kawane akka anaa kanatti kootu na arrabsime jabduu yoo taate ati dhuguma hintala yoo taate ati dhuguma goota yoo taate amma takkatti asandaaboo goota boo jegnaa jedhamti bililleen goota jedhamti zaaraan goota jedhamti intiniin goota jedhamti amma mucattiin hawaa wallaggaa tuni ati hoo shorshora bututtuu viidiyoo kee hunda manaati qabdee ana arrabsita I am so akkanatti hin ta'a jegnummaan kee kana akkanaa kanatti as bahin arrabsi maali safuu dubartiin hin beektu anas safuu beeka zabana dhalaan afaan banattee dhiirummaan qabdu dhiira ati dhiirummaan qabdu hudduu kee addaan qabnee silaalla namaan jettutti warri anaan safuu naan jettan dhiifama naa godha rabbii kiyya kakadhe deebisuufi qaba dirqama maaliifi hintaloon tuni zabana dheeraa na arrabsaa turte takka jettee gaafa Mustafa Jaarraa arrabsu na arrabsaa turte nama mararra kana iyyitii barra itti dhiise maalii dutti tun jetti bakka ima dhiise amma tartee maal gootee dhiirummaayyuun qabduu naan jette ati dhiiraa miti dhalchuus hin dandeessu wandaa gara diidhaa naan jette hindee sitti argisiisuu danda'a dhugaa rabbii akka suuta rabiyaa keessatti mucaan gadi baasee meeshaa surree biinxee isin argisiisan osoo hin ta'in atummaan koottu waan ansi godhu rabbi si agarsiisa haga ganamaatitti si warwaachisa dhugaa rabbii haga ardiin bariitutti dhiirummaa kiyya yoo barbaadde si warwaachisaa bula eegubadhee akkana si godha ila dhugaa rabbiititti koottu bakka ati jirtutti tikeettii natu sii muraa koottu mallaqa kiyyaan tikeettii sii kafala jaalalatu narraa si maraacheen rakkoo biraan irraan qabdu ati waa'ee qabsoollee hin beektu waa'ee sabummaallee hin beektu waa'ee oromummaallee hin beektu koottu eega jaalalli sirraa na qabe tikeettii sii muraa rakkoon hin jiru kana jettee maraatini koottu koom rakkoo maalii qaba sitti argisiisa dhiira ta'uu dhabu na laaltaa koottu qallaalii dhabar dubbiin na laaltaa na bira koottu kanaafi akkanumaan oluma kaatee ol utaaltee ati dhiiraa miti wandaa garadii lama qabda sadi qabda kudhayyoo qabaadhe si galcha koottu ati sitti argisiisa akka dhiira taate sitti argisiisa dhalchuu dadhabuuf hin dhalchaa sitti argisiisa heshi kanaafi afaan hin banin an ummata oromooti sagalee ta'uu yoomuyyuun dhiisu Jawaar Muhammadii dubbachuu yoomuyyuun dhiisu Hacaaluu Hundeessaatii dubbachuu yoomuyyuun dhiisu ati hoga feet osoo shaaqaa bante wallahi hin dhagahu anaasaawni ati haasofte nan aarsine bar dhugaasii maan ummanni waan ati haasoftu kana dhagahuu sii fide malee nama 900 teessiftee irraan arrabsaa turtee mi'ati qallaaliidha kun an nama 900 miti waan ummatiin arrabsite ummata dhageessise an si galee garuu waan ati naan jettu kana dachaa sii deebisuu hin danda'a diqqoo isii akkuma jedhan san safuu warra naan jedhaa jiru jala jiraafi malee wallahi intalannan har'a idan akka ati gadi baatee qullaa fiitu si godhaan dhugaa sitti maan akka ati har'a idana gadi baatees dhiiraa baran atiin dubartii adaban qabdu dhugaa sii maan dhiiraan ati dhiirummaan qabdu jechuun kee dogoggora safu eessatti na laaltee tokkoffaa maaliif beeyta ilmoo qabaachuuf ilmoo dhabuu kiyyaayyuu hin beeytu si malee ka eegen shamee badhetti jaarsa dhabee waan ta'u wallaalee galgalaa ganama nama rabsu waa takka siidhaa maan dhugaa yoo onnee qabaatte dhugaa yoo goota taate ati intalo gadi bayi viidiyoo keetiin akka an taa'u kanatti naan mure na arrabsi akka si arrabsu kana bifa keetiis baruu barbaanna ati amma tilifoonni kun gurraacha amma laa ati tilifoona kanaan garaagarummaan qabdu dukkana jechuudha dukkana keessa teettee dukkana keessaa nama arrabsita eenyutu si beeka nama ta'uu sheexaana ta'uu kee nama ta'uu sheexaana ta'uu kee namni si beeku jira har'a xiqqaa guddaan viidiyoo godhanatti erga feesbuuk irra miiseenjariidhaan keessaan na erga intaloon akkana si arrabsiti maal godhaan arrabsitu an samii haa seentu maal irraa godha arraba isi'an nama baay'ee waan kana nagaafannaan fide malee ani hin fidu dhugaa isinii himaa wandummaan nama arrabsu dhiirummaadhaan namni nama arrabsu ani dhiira ta'uu dhabu wanni isiin narraa beektu takka hin jiru garuu yoo abiyyi isiitiif gubatte waan akkanaa jechu ani isii caala isii deebisuu danda'a barra maal taatan isin oromoo ani waan isiin naan jette kana ol isii deebisuu mirga guutuu qaba anaa miti ka isii tuqe isitu na tuqe isitu na arrabse isitu na xiqqeesse isitu ati dhiiraa miti naan jee waan badaa fedhe yoo jedhee mirga qabaa jechu nam tokko akkuma jedhame san dhufee nam tokko yoo wala waasiin jedhe deebisuuf mirga kanaaf intaloo tana barbaachisaa yoo taate maal godha amma waan nutti dhagame mara siin hin jedhu haa ta'u garuu dhiira yoo taate waa takka sii dhaama as bayi hiddilibsi irratti kaameeraa kee qabuu dhiisi ayi bayi bata shorshora si beeyna bifuma keetuu si laalla waraabessaa moo nama
bineensa moo jaldeessaa keetu wallaalle maali isiin tuni maali isiin tuni hunduma jala teettee yaakii duttuu sare kan kalb as bayi kaa kunoo namni marti laayivii bayee miidiyaadhaan as bayee waa namaan jedha ati as hin baatu bayi as bayi akkanaa kanatti dubbadhume shamarran meeqa shamarran har'a biltsiginnaa daggaftu hundi isaanii goota waan fedhan jedhaa jirani atis as bayi akkasitti waanaan jedhi kanaafi hinga yaa waa'ee isii irraa naasa'u dhiifama naa godha oromoon na of kolcha intalli kun dhukkuba ummata oromoo qabdi xilaata afaan oromoo baay'iti malee badduudha saree najisa wayiiti ummata shawaati yaaddeetii miti barka isiin akkana jedhaa jirtu hacaaluu jaalatteetii miti bar kijibduu saree najisaa bar haraamiidhaa bar ummata jawaarachitti haduu jedhu bar kunniin jaran ummata jawaarachitti haduu jedhu an maaliif natti kaate beektan intaloon tuni dhaqee madama isii tuqee bar ila madaa isii namaraachuu ka'e jette dhageeffattanii miyaasaa isii gurbaan kun namaraachuu ka'ee jette bar namaraachuu ka'ee jette ganaa si maraachaa siin jaalala abdii wanni hin jiru kaameeraan kee hin jiru si erguudhaaf kanaafi kana fakkaata oromo waa'ee isii haganarra raanaasa'u garuu sila akka isiin na arrabsiteef akka isiin akkana na diqqeessiteef akka isiin wandummaa kiyya dhiirummaa kiyya narraa fuuteef sila wallaahi kana caala jechuu ni qaba tureeyyu kana caalaa waan badaan arrabsuu qaba haa ta'u waan irraa gabaabbadhaa akka isiin goote keessan deemnu isinii galee akka isiin dalayde keessan deemnu asumatti irraa gabaabsa kanaafi namni beeytan yoo fotoo isii naannoo keessa ijoolleen naannoo isii galtan dho'isaatumaan fotoo kaasaanaa ergame namni naannoo isii galuun dhabamu oromoo ta'ee jechuu isiin isin hin beeytu amma fotoma isii kaasaatii keessaan naa erga intala galgalaa ganama afaan bantutan waan hima isiitu wallaalean bifuma isiitu amata dheeraan arrabsaa turte namni awwala irraanatti qabsaa ture isiidha dhugaa isinitti man beekaa baran hin beekaa calaa cal'ise malee beekaman amma isiin dhiirummaa kiyyaa itartee waa'ee dhiirummaa kiyyaatiin arrabsinaan deebise viidiyoo isii fidee isin agarsiise kuno waan isiin jetteen arrabsitelleen saalfadhuan annama saala akkasii beekuu miti bar isiin nan beektu kanaaf akka jetti isiin yookaan aboochisuu yookaan gaddisiisuu yaaddi woo no hin shawwadamin akkasitti nuti arrabaa fi miti gadi hin jennu jecha namaatiif gadi hin jennu dhiirummaan qabdu naan jettaniif an dhiirummaan irraa fuudhuu hin dandeessan dhalchuu hin dandeettu naan jettaniif an dhalchuu dadhabuu miti an uf beeka waan ta'eef kanaafi kanaan nama cabsuun hin danda'amu kanaaf intaloon suni yoo dhugaa jabooma qabaatte yoo dhugaa onneen isii sibiila ta'e as baatee maal jetti beektanii akka an amma deebiseef kanatti viidiyoo qulqulleeffattee dhufuu qabdi warri amma na laaltan nama 2,000 waytu na laalaa ture hundi keessan bakka isii beeytanitti aalama kanarra maranna viidiyoo isiitii miti fotoma isii qofa barbaada intaluma tanaan biftummaan isii akkami gurraattiidhamu buleedhamu booramu daalattiidhamu diimtuudhamu maali bifti intala kana rabbii jedhaa fotoo isii barbaadaa keessaan naa erga cal'istaniituma fotoo kaastan gowwaadhaa bar isinitti naqqaatu biruma dhaabattanii dhaggootanii fotoo kaastanii naa ergitan nagaatti dhumateera maaliifi isiin mul'attuu beeytanii goda jala teettee goda jala namatti haasofti isin amma akkam gootan beeytanii warri naannoo isii galu kaameeraa keessan akka lishtiin ifne gootanii akkanuma gootanii dubbii haqaa irratti azaanni bayaa jechuu akkanuma silkii keessan qabattanii akkuma nama tilifoona keessan odii oofuu gootanii akka Itoophiyaa keessa poolisii abiyyii godhaa jirtu qeerroon hin beeytanii kichi gootan bakka nagaatti fotoo isiin haa erguu qofa fotoo isiin hu erga maaliifi intala kana baruu barbaannaayu maaluma biftummaan isii akkami jedhan gulana bifa kana qayyarachuu namni amma waan hin jedhaa jiru marti isaa kallattiin as bahee nu arrabsaa jira bifa isaa ni beeyna akkam akka jiru ni beeyna kanaafuu biruma dhaabattanii akkanumatti akkami fayyaa qabda nagaa jedhanii kichi gootan nagaatti dhumate gaafa kaan yoo fotama keessaan naa ergitan allaqe hakanumaa oli wanni biraa isirraa barbaannu hin jiru waan biraa wanni isirraa barbaannu jiru arraba isiillee homaa miti hin komannu nutti hin dhagayamu yoo barbaadde kaartoofelii moo maal jettan sile kadheen gadda gara suudii moo biyya wayii keessa kaarotiidha kaarotii yoo barbaadde kaarotii kiiloo tokko sii erguu danda'achitti ani argachuu hin dandeessu mucatti ani argatuu hin dandeessu ayin kiiloo kaarotee sii erguu danda'a yookaan achittuu sii bichisiisuu ni danda'a kaarotii kiiloo tokko kaarota kiiloo tokko sii bichisiisuun mirga qaba kanaaf inarraa gadi bu'ii ani homaa sii godhuu hin danda'u siin jaaba sibichaa miti namni na jaalataa jiru baay'eedha shamarran baay'een na jaalataa garuu ati akkanatti na arrabsiteen argachuu hin dandeessu kaarotii sii erga rakkoon qabu kaarotii sii ergaa kaarotii matti fayyadamii
siin jechuu barbaadeeti haganuma wanti biraa wannan isinii dhaabu ilmaan oromoo qaqqaalii waa'ee irreechaallee abbaa gadaa saambatoo kaleessa OMN waliin haasanii sanis hundaa dhageeffattanii irreechi baranaa finfinneettis irreeffatamaa garuu rakkoo nageenya irratti yaaddoo nutti dhagahamu yaaddoo guddaadhaa jiranii waa'ee akkasumas obbo Dinquu Dayyaas abbaa duulaa jechuudha waa'ee isaanillee dubbatanii sunillee hin taane obbo Dinquunis biyyatti deebi'uun isaanii ulfaataadha. Kabira ammoo waa'ee ammaan isiniin jechuu barbaadu waa'ee artistii Keekiyyaa Badhaadhaa jechuudha. Keekiyyaa Badhaadhaa asiin dura Oromoo isin marti feelaa wayii dalagdanii turtanii dogoggora wayii keessa galtanii turtanii badii wayii dalagdanii turtan. Oromoon hundi jechuudha qeerroon girrisaa ofiin jennu kuni dogoggora wayii dalagnee turre. Dogoggora isin dalagdan suni maali? Sirba Teedii Afroo reepoortii goona jettanii guyyaa takkatti viyuu miliyoona takka galchitanii rikoordii cabsee jechuudha Teedii Afroo. Kana ka godhe eenyu isin mataa keessan. Har'a ammoo salphina gaaf sandalayne san ofirraa buusuudhaaf badii gaaf sandalayne san ofirraa gadi buusuudhaaf Keekiyyaa Badhaadhaa ani Oromoodha sirba jedhu kan Kafaahoonis Abaa'oonis OLF'nis Kafaahoonis hin barreen haa bartu hundumtuu Oromoodha ka jedhu kana hundi keessa maal gootu subscribe gootu share gootu Facebook irratti peejii gugurdaa irratti maaliif badii dalaydan san deebistanii irraa akka nama kafaaree waan tokkorraa toobatu wayi jechuu fakkeenya kana godhuu qabdan maaliif seentanii daawwachuus qabdu dhageeffachuus qabdan subscribe godhuu qabdan torbee kana keessatti namni Oromoo taatee sirba san subscribe hin godhiniif ani girrisaadha ofiin jedhin ani girrisaadha ofiin hin jedhina ani cululleedha ofiin hin jedhina ani Oromoodha ofiin hin jedhina adaraa isinitti haa ta'u peejii kanarratti isinii maxxansee turre hayyoonni keenyas hundi isaanii maxxansaa jiran sirba Keekiyyaa Badhaadhaa yoo diqqaate torbee tana keessa kumni tokko daawwachuu qaba subscribe 800 900 kuma tokko galuufii qaba jechuudha maa ka ambaatuyyuu keessa seentanii riippoortii goona soo jettan riikaardii cabsisiiftanii miti adaraa isinitti haa ta'u yuutuubii keessan isiniin dalagatina achirraa gadi hin buusina gadi yoo buustan ammoo Facebook warra maxxansuudha malee ittiin ufii keessanii waa dalagachuu miti kanaaf ijoollee Oromoo artistoota teenna haa jabeessinu maaliif aartii jechuun Oromiyaa keessatti Oromoo keessatti handhuura qabsooti. Keekiyyaa Badhaadhaa kana akka gaafa jalqabarraan waliin jira guuncaan kun dhugaa isinitti maane sirba isaa keessatti hunda isaa keessatti artistii yeroo ammaatitti Oromoo sirbaa jiru artistoota 4 tokkoffaan Jaafar Yusuf lammaffaan Sona Adam akkasuma Keekiyyaa Badhaadhaa jarri kun akka gaafa mootummaan kun dhufeeti sirba haaraa baasaa turan abbaa torba keenaa lakkaayi irreechummaan boona ayyaantummaan moona korjoon eegamu jedhee mucaan sirbaa ture ammas ammoo deebisee sirba haaraa isinii banee kanaafi sirba isaa kana hundi keessan subscribe godhaa wanni guddaa wannan isinii dhaamachuu dhufe ajandaan kiyya tokko kanaa jechuudha. Kanaaf adaraa waan akkana irratti haadhachaanu waan amma haasofne irratti waa'ee intaloo baalagee tanarratti warra jala jirtan ilmaan Oromoo qaqqaaliin naaf kolchaa isiniin jedhaa nam tokko yoo ati dhiiraa miti ati dubartii isiniin jedhe nama sanii deebisuun dirqama ani jaaladhee waan kana nan jechisiifne intaloon ati dhiirummaan qabduu naan jette ati wanda gara diidha jechuun nama meeshaa lama qabuudha jedhan Oromoo yoo beektan kanaaf akkana namaan hin jedhu namni kanatu jecha kana na dubbisee deebii isii maa deebista warri naan jettan dhiifama naa godha laazim deebisuufi qaba nam tokko yoo namni callise namni waa deebisuufi danda'u ittiin fakkaatu kanaafi namni kabajaa qabdan namni gugurdaadha jala jirtan na of kolchaa isiniin jechuu barbaadeeti nama gurdan na laalaa sheekolee jira nama jaarsolee jira na of kolchaa ani maaliif sagalee isin dhageessise akka ummanni keenya natti mufanneef arraba intaloon arrabsaa jirtu isin martuu dhageeffattanii jirtan ani waa malee naman tuqu kanaan duras dubartii isin arrabsine har'as taanaan isin arrabsine ufiin arrabsite isin arrabsite ammoo jalaa callisuun sirrii miti kanuma wanni ani isiniin jechuu barbaadu kana subscribe share godhaa sirba Keekiyyaa Badhaadhaa kana yeroo gabaabduu keessatti viewuun isaa nama 1,000 galuu qaba miliyoona takka nama jiru miliyoona takka akkas galuu qaba jabaadhaa artistoota teenna haa jabeessinu Oromoo walaa jabeessinu tokkummaan keenya haa jabaatu sidii galee yoo nuti jabaanne qofa bilisummaa ka argannu yoo nuti tokko taane qofa bilisummaa ka argannu warra akkanumaan kolkolee Facebook irratti baatee ani akkasii kun bilisoome kun maal ta'e no injiru wanni akkasii Oromoon takka bilisoomus gabroomus takka kanaafi haganumaa wannan isin jechuu barbaadu galatooma ulfaadhaa sagantaa baay'een qabu intaluma tana diqqoo isii sagalee isii isin dhageessisee isin mirqaansuuf dhufe
isiillee achuma naa barattu ammoo adaraa isinitti haa ta'u fotoo kaasuu hin dagatinaa fotoo intaloo kaasuu hin dagatinaa ka irric naaf erga fotoo mucatti intala na arrabsitu tana fotoo isii bifuma isii arguu barbaada yaaki akkuma isiin jirtu yoo arguu barbaada bar intaluma akkanatti jaalalli narraa maraache tana akkuma isiin jirtu bifuma isii arguu barbaada waan ta'eef kanaafi akkas godhaa isinin jedhaa galatoomaa ulfaadhaa haasaa baay'ee isinitti haasa'uun barbaanne ajandaa baay'een qabu irra caalatti waa'ee kiyyaa badhaadhaa kanaaf dhufee galatoomaa ulfaadhaa ilmaan Oromoo qaqqaalii dogoggora dalagamerraan of kolchaa isinin jennaa nagaatti.